Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattootaa fi hordoftoota nagayni keenya bahar qaxxaamuree qilleensa muree raaree cehee gaara bahee laga bu'ee isin bira nuuf haa ga'u. Daawwataa kiyya kabajamaa fi daawwattoota kiyya kabajamtuu viidiyoon arraan tana nuti qabannee dhufne viidiyoo haalan barnootaatti irraa barachuudhaaf teessu. San duratti yoonii fi ta'aa jiraatte khayiitii shaa'iitii oowwituu yookaan buna kee oowwaa as kaayyadhu viidiyoo tana dhageeffachuudhaaf gurra kee haa xaawwadhu naaf qophaawe. Okay, akka atiin godhinis numan beeka haa taatu garuu hin goone je'ee siif himuu hin dhiisu. San duratti daawwataa kiyya kabajamaa fi daawwattoota kiyya kabajamtu osoon ifin viidiyoon eegalle laayikii gootee na jajjabeessuu hin dagatin. Laayikii godhuun kee akka viidiyoon tun nama hedduu bira geessu naaf taasifti. Akkasumatti chaayinaala keenyaaf maatii taatee akka nuti viidiyoolee biraa babbareedduu akkanaa qabannee isinii dhufnuuf nu jajjabeessuu hin dagatina. Daawwataa kiyya kabajamaa fi daawwattoota kiyya kabajamtu footoon ati asirra agartu tun jaltee isaa miti. Akkasumatti bineensaas miti, ilma namaati. Dhugaa ni agarta viidiyoolee kanaa feesbuuk irrattis. Akkasumatti TikTok keessattis ummata kana fakkaatan ni agarta. Maaliif ummanni mataa xixiqqaatu gurraacha tahuu diimaa adii daalacha tahuus wal fakkaata jechuun ifiifuu gaafii takka. Haa taatu garuu takkaa if gaafatte. Okay. Yoo atiif hin gaafatin anumaatu if gaafatee sii deebisa akka ati irraa barattuuf. Ummanni gurraachaa fi diimaa adii daalacha warri mataan isaanii kana maaliif akkana tahe? Wanni isaan akkana tahaniif dhukkuba tokkotu jira, dhukkuba maqaan isaa Zika virus jedhamu. Dhukkubni kun bara 1947 biyya Ugaandaa keessatti argame. Dhukkuba jaldeessarraa gama namaa bimbeedhaan dabru. Bimbeen yookaan moskitoon hoggaa jaldeessa ciniinte yoo dhuftee ilma namaa lama darratti ciniinte. Dhukkuba Zika virus jedhamu kanaan qabama. Dhukkubni Zika virus jedhamu kun sammuutee akka isiin xiqqoo taatu godha. Yoo qaamaan guddattillee ati sammuuntee akka daa'imaatti akka yaaddu godha. Akka ati sammuudhaan hin guddanne si godha. Rabbi irraa isin haa tiisu. Dhukkubni kun osoo maqaan isaa Zika virus hin tahin dura maqaan dhukkuba kanaa Zika fever jedhameeti beekamuu ture. Dhukkubni kun biyyootan inni dura dursoo keessatti faca'e Ugaandarraa eega as buqqee booda. Afrikaa fi Aasiyaa akkasumatti karaa biyya Faranchii akkasumatti karaa Easterland jedhaniin Meeksikoo, Central America, South Africa bakkoowwan kana fakkaatu keessatti hedduu faca'ee ummata sodaachisee ture dhukkubni Zika virus jedhamu kuni. Haa taatu garuu akka amantii Islaamaatti nama dhukkuba kanaan qabame haala kamiin laalla jennee wal gaafachuunis waahuma jiraati daawwattootaa fi hordoftoota. Dhuga amantiin Islaamaa waa hundaafuu furmaata eega jenne ummata dhukkuba kanaan qabamanoo akkamitti ilaalti? Ummanni dhukkuba kanaan qabame yookaan qabaman Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akka ijoollee yookaan akka maraataatti isaaniif laala diliin irratti hin barreeffamtu. Guyyaa qiyaamaatis akka inni godhuu taa'u isumaatu beeka. Ammoo irra deddeebi'ee wanni nin Khaaliqa kiyya kadhadhu Rabbi dhukkuba kana nurraa haa qabu. Dhukkubni jaarraadhaan naannawee dhufa. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa irraa isin haa tiisu daawwattoota kiyya. Daawwataa kiyya kabajamaa fi jaalatamaa kan ammaan tana dhufte viidiyoo tana laayikii tokko hin dagatin. Gama viidiyoodhaa kallattiin hoggaa dabarru. Ijoolleen isin footoo irratti agartan yookaan namni isin footoo irratti agartan san biyyiti inni keessatti jiraatu eessa? Maaliif akkana tahan? Sababa kamiif miidiyaanoo isaa waraabuu danda'e? Gama waan ju'uutti na waliin
turtii gaarii godhaa. Egaa daawwattoota akkuma magartan kana nam tokko qofaa miti kan nuti irraa haasa'uu deemnu ilmaan nama sadii. Akkuma beekamutti haadhaa fi abbaan jaalalaan wal fuudhan. Eega wal fuudhan booda waan rabbiin namaa kan nu hin beekan. Dhukkubni kun waa haadha keessa jiraatu waa abbaa keessa jiraatu hin beekamne. Eega ijoolleen dhalatteen booda abbaan ni sabbare tokko ji'ee kalamadaatis hoggaa dhalatu ni sabbare kasadaffaattis hoggaa dhalatu sabbaree dhabee ilmaan haadha irratti facaasee jalaa bade. Waan nama ajaa'ibsiisaatii fi nama rifachiisaati. Haati tun illaanuu haati haadhuma gara laafti. Ilmaan isii kana wajjin rakkattee cinqattee itti arrafamaa haadha jaldeeyyii dhalte ja'amaa isaanii wajjin jiraachaa turte. Haga ammaatis wajjin jiraachaa jirti. Daa'imni xiqqaan irraa booda isa amma gurbaan fuudhee deemaa jiruun kana. Uummanni biyya sanii ilaalee dhufee viidiyoo isaanii hoggaanii fi fuudhanii sooshaal miidiyaa irratti gadhiisan booda akka abbaan isaanii isaan dhiisee biraa bade beekan. Uummanni gaa ahlul khayriin eega dhuftee waan san goote beeda. Gargaarsi hedduu gamanaa fi gamasii itti caphe rabbiin itti cabse. Namootan magaalaa isaanitti dhiyaatu hundinuu uummata kana bira dhaabbachuu qabna jechuudhaan deemanii gargaarsa guddaa isaan saniif godhuu jalqaban. Ijoolleen tun ganda keessatti ni arrafamte ilmaan jaldeeyyii jedhamte. Uummanni ahlul khayriin kun yookaan warri khayrii jaallatu kun ijoollee tana guuranii haakimallee geessanii osoo gandi laaluu waliin gandarraa makiinatti fudhatanii bahan. Eegas immoo ijoollee tana mootummaa bira geessanii akka mootummaan barnootallee ijoollee tanaaf kennu taasisan. Waan ajaa'ibaa. Laata dhiiroo ijoolleen tun akka namaatti barattee bakka gahuudhaaf ni teessi. Hedduu nama gammachiisa. Dubbii reefuu hoggaa laallee isaanii mana barnootaa jiru kana laallee. Maashaa Allah. Barsiisaa jiran yoo barates rabbi haa barsiisu je'eetuman bira kutaawwanni biraataniin je'uu hin jirtu. Ammoo sammuun isaanii waan xiqqoo taatee uumamteef namni kanaa baratee bakka gahuu kan beeku rabbuma akka kiyyaatti immoo namootan akkanaa kan baratee bakka gahee mootummaa keessatti illee hojii qabu hin agarre. Ammoo rabbiin waa hunda godhuu danda'a. Waa hunda rabbi haa godhuuf. Akkuma magartan kana fuula isaanirraa qoflaatu mul'ata. San duratti rakkootu irraa mul'ata. Isinillee rabbi rakkoo teessan isinirraa haa furu. Ilmaan keessan ilmaan nagayaa isiniif haa godhu. Daawwattootaa fi hordoftoota viidiyoon teenyata lammadaa bineensa fuula namaatiin dhalate. Rabbiin fa'aalun limaa yuriid waan fedhe godhuu danda'a. Waan fedhees ni godha. Namni isa gaafatu hin jiru. Bineeyyii hedduutu fuula namaa qabatee dhalate. Akkasumatti nama hedduutu fuula bineensaa qabatee dhalate. Dhugaa rabbii waan fedhe godhuu danda'a. Ammoo rabbii uumama keenya gaarii irratti nu haa dhiisu. Rabbiin hoggaa namootan fuula bineensaa irratti uumee dhalachiisu isaan jibbeetii miti. Hoggaa nama bineensa irratti fuula namaa uumuus nama jibbeetii miti. Ibaraatu keessa jira yookaan gorsaatu keessa jira. Daawwattootaa fi hordoftoota warri ammaan tana gama viidiyoo teenyaa dhuftan akkumaan tara duraa isiniin jeetti viidiyoo tana laayikii to'itanii akka isin nama hedduu bira nuuf geessu godhuu hin dagatina. Ajajaa miti kabajaadha. Duba daawwattootaa fi hordoftoota uumama gaarii keessatti rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ilma namaa uume. Viidiyoon amma isin gartan tun bineensa fuula namaa qabu, karkarroo fuula namaa qabdu, akkasumatti jaldeessa fuula namaa qabu hedduu lakkaawamee hin dhumu takkaan takkatti. Rabbii khaaliqa fuula bareedaa kanaan si uumeef hoggu takka alhamdulillahi je'i galata galchiif. Ni'maalee nuti firratti daganne hedduutu jira. Khinziira yookaan karkarroon tun fuula namaa qabatteeti, booyyeen tun fuula namaa qabatteeti dhalatte. Sababni isiitoo maali?
sababni isiin kanaan dhalatteef rabbiin waan barbaade uumuu danda'a jechuudha nu agarsiisuuf jenneeti amanna nuti warri islaamotaa yookaan muslimtoota warri amantii islaamaa qabu nuti muslimtoonni akkasitti amanna. Namoota garii namaa fi booyyee wal keessa laaqame jedhanii yaaduu malan haa yaadanii osoo namaa fi booyyeen wal keessa laaqamte akkasitti isaan uumuu hin danda'an rabbii tokkicha malee. Akhxabuut jedhaniin bineensa kana bineensa bahar keessaa bahu inninis fuula namaa qabateeti dhalate waan hedduu nama ajaa'ibsiisu. Viidiyoo tana sooshaal miidiyaa gubbatti haalaan facaasanii namni hundi daawwatee dinqisiifatee ajaa'ibsiifatee tana qofaa miti hedduu kalluunaatu jira. Kalluuna fuula namaa qabu laata dhiiroo namoota garii kam jedhanii yaadan namaatu gartee bishaan isaa bahar keessatti dhiisee kalluuna ja'a laa waan akkasiitii miti. Kalluunni fuula namaa qabate kun rabbumaatu haala sanitti isa uume akkuma magartan kana. Hin ajaa'ibsiifatin uumamni rabbii akka adda addaatti uumama. Viidiyoon tun haalaan sooshaal miidiyaa irratti baay'attee qabattee turte. Dhugumatti kalluunni kun hoggaa fuula keessa laalan ilma namaa fakkaata. Yakhluqu maa yashaa rabbii waan barbaade uuma. Namni isa gaafatu hin jiru. Wananiin viidiyoolee akkanaa isinii fiduuf daawwattootaa fi hordoftoota if keessa gad deebi'i mee if laale fuula kee bareedaa funyaan kee akkasumatti ijatee kan rabbiin si uume kanaaf guyya tokkollee nama galata gartee gattaa'ee itti yaadee arraan tana uumama rabbii kiyyaa kanaaf hin galata galcha je'e ni jira. Akkasumatti makhluuq alaa shakli dimaagil insaan makhluuqa uumama akka sammuu ilma namaa fakkaatee uumame uumama bahar keessaati. Uumama hedduu nama ajaa'ibsiisu yoo laaltu sammuu ilma namaa fakkaata. Sammuun ilma namaa haala kana fakkaatti. Dhagaa namni qoree sammuu ilma namaa fakkeesse osoo hin ta'in uumamuma rabbiin akkasitti uume. Barruun isin dhagaa irratti gartan kunis waan lubbuu qabaati tan rabbiin haala kanaan uume. Rabbiin waan barbaade uumuu danda'a. Namni isa gaafatu eebaadan inuma hin jiru. Daawwata kiyyaa fi daawwattoota kiyya kabajamtu haga ammaan tanaa kan dhageeffachaa turtan ana obboleessa keessa Namzaa Shee Jaabiree. Eegaa rabbiin bahar keessatti uumama adda addaa haala adda addaatiin uuma. Uumamni kun uumama lubbuu qabu hin fakkaatu. Garuu moo hoggaa alatti gabbaasanii harka ofirra kaayatan uumama lubbuu qabu. Wanni isin gartan kunis dhagaa fakkaata. Haa taatu garuu uumama lubbuu of dandeesse qabu. Laal Khaaliq waan barbaade uuma. Akkatti barbaadetti uuma. Tunis waan lubbuu qabdu. Laal kalluuna miila 4 qaba. Namoota garii filmiidha ja'anii itti wanni jechuu mala rabbiin tanaa ol uumuu danda'a. Kalluunni isin agartan kuni kalluuna wakkallee ja'aniin kalluu wakkallee ja'aniin afaan Oromootiin. Wakkallee lafarra deemtu namni beeytan ni beeytan. Kalluu wakkallee bishaan bahar kana keessa bineeyyii adda addaa hedduutu jira. Ibin kalluuna nama fakkaatu kamudhii oliin namaa kamudhii gadiin kalluunaatu jira. Nayramaa ja'aniin afaan uummata biraatiin. Nuti immoo gama keenya sanitti aasha kalluunfaa jenneeti yaamna yoo yaadattan ani hin beeku. Kunis nama fakkaata waan bahar keessaa ba'e. Bahar keessatti meeyraa natti fakkaata. Uumama ilma namaa shaklii ilma namaa irratti uumame nama gartee jilbasaa walitti qabatee harkasaa akka nama salaataa deemutti walitti qabate fakkaata. Rabbi subhaanahu wa ta'ala yakhluqu maa yashaa waan barbaade uuma. Duba daawwattootaa fi hordoftoota kiyya inni asirratti gartan kun Muhammad jedhama maqaan isaa. Nama hedduu khayrii jaalatu nama hedduu waan toltuu dalaguu jaalatu biyya faranjii keessatti.
Hoggaa dhukkubni Zika virus jedhamu ijoollee qabe irra guddaa dhukkubni kun nama ajjeesa. Yeroo ijoolleen du'uu deemtu san namni du'uu deemu hundi isa bira dhufa jechuun ni mala. Namni kun nama Islaamaati. Daa'imman haadhaa fi abbaan dheessan faa fuudheeti kan dhukkubni Zika virus qabe akkasumatti dhukkubni adda addaa kan isaan ajjeesuu deemu qabe ofirratti fudhatee hedduudha. Isa qofaa miti namootaan akka isaa kan waliin jaaramanii waan kana waliin dalagan. Sababa isaaniitti nama hedduutu gama amantii Islaamaa as seene akhlaaqa gaarii garsiisuudhaaf jecha. Lahdaa yookaan yeroo irraa boodaa keessatti namni dhukkubsataan dhukkubni isaatti jabaatee ni duuta ja'aniin isa biratti du'a. Rabbiin nama khayriin booda isatti haftu yookaan isatti aantu isinaa godhu. Assalaamu alaikum warahmatullah.